بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هوبي علي ساوندتي. الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هوبي علي ساوندتي. الحمد لله فارون من قمني كيتي يا إلهي يا فارج الحزن ستر كدين سينا يوسف التسيني آية جاتمي جهد جيسني كنو إسكنا إذن لما فاني كاستي لما فاجتشود إخواني آية جاتمي تربرا كبدني حمد بابتكو دقها اشكيني كودان الرافي كان ساقتين تاني دبين براغتي دبين التسيني ديسي ستن دربي أنا مدناني آية جاتمي تربفا سجني حما سجل كمني كاستين كوني يا قربوتا ربي لقا يا داني ناصر رسا دبي والله لمان چيتي كيوسف فوفي آلي ساوندتي. eegi hundi jira ahdiisaa galanii isarratti duunaa uumaan sodaatini haala kanaan eegii dubbii raawwatanii mucaan deemuu eegii jira eeyyamanii yaa ilmaan koo dhagahaa Yaaqoob jedhaniini jenna misraan keessaan adda babaatanii karaa malee akka kellaan seenne walgeessaniin gallee gaddaa jedheeni wamti Yaaqoob kana jedhu yoo beektanii ija namaattu qaa yenna danatanii jedheemmoo deebi'ee dhamoo kooti kuni wamaalleen taanu yoo rabbiin fedhini wamaa ofiin gahuu sinirraa jedheeni rabbitti himuu malee waan hunda keessanii maal dandeettiin qabaa yaa ijoollee jettanii egaa sinii hirkise gara hirkoon kufne gara yaadan banne kan biraani kuftii kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. Waan inni murtee irraa ooltee waa tokko oolchuudha danda'eeti miti isatu murteessa murteen kan isaati. Anjisni koo hundaan hiikkadde isatti ammoo namni hirkoo barbaade dhugaatti. isatti hirkattaa inni hirkoo haqaati hirkoon bira abbaa hirkateen kuffifti sababa hirkatee bowwaa isa buufti gootummaa namanaa yoo itti hirkatee isiin fokkifteetti shirkiira jedhamti kanaaf rabbi gaarii hirkoo dhugumaati silaa nabi Yaaqoob wallaaleeti miti inni nabiyyiidha maaluu itti ifti wamtinni ergameef shirkii balleessuutti rabbitu beekumsaa kenneesa ergate haqarraa fagaachuun hin taaneef dhumatti kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. Aluma seenanuu bakka abbaan himaniin waa jedharraa dhowwuu danda'ee mitinni rabbi murteessinaan hin oolu dubbiini. akka hojjetame darbetti yaqiinni wamti jaaruun jiru waan inni wassane lubbuu abbaa keessaa kanatti argamnaani waan murtooftee jirtuuf jecha mul'isani rabbi immoo Yaaqoobiin jedhee hime inni abbaa beekumsaati hin jiru juhliini waan nu sabarsiifnee jirruuf waan yaqiini dogongoran qabu kan Yaaqoob dubbiin akka kanaa mul'ate ifaani. laakiin danuun namaa kana wallaalanii jira warra kufrii keessa laaqamanii warra kafareja jira keessoo jaamtee kan Yuusufiin fufee aalii isaa hundatti. horii isa minaan ittiin bitatanii jennaan jarri dhoksaan itti deebisanii Biniyaamiinin wajjin horiis deebisanii. utuu adeemanuu misraan qaqqabanii aluma seenanuu mootii tundisaanii horicha isaaf qobaa hariitu kennanii kunoo finne mucaa sin fidaa jettanii Biniyaamiinin achiin mootiitti kennanii ala harkaa fuudhuu jarri deebi'anii jarreegii bahanii mootiin Biniyaamiiniin an obboleessa keetii wamaan laphatinii jedhee booda kanaa simbifachuufanii mala malee karaa ana mirgaa huuni
jedhee isa barsiisee eegii walii galanii jiratti moodiqoo akka kanan himne jedhee itti hime as deebi'e inni hojjetaa jirichaa minaan safaranii qodaa jiraa keessaa safartuu minaanii dhoksaatiin akka qodaa Biniyaamiin keessa akka jirri hin baranne hambifachuu fedhe naa qodaa kanatti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Booda qunnaan keessaa kaamee raawwatee geggeessaa jiraati mootiin marxifate wama jirri yaadan kennee guutee safartuun kaamee kan isaa keessatti jechuun kan Biniyaamiin kan gara haadhaati. Geggeessanii eegii jirri karaa buutee erga mootii keessaa tokko duukaa kaate iyyeetti lallabee ajirri waa feete. Wal duukaa yaartuu dhaabbadhaa dafaati hundi kee hattuudha dhaabbuun deeminiiti jennaan hundi na'ee guddisee rifatee hundi garagalee maaltu dhalate maal inni kan badeeme himaa dhugaatti jennaan qunnaa mootii bade simbiratti sin keessaa namtichaan deebise as nutti. Minaan fe'isa gaalaa tokko isaaf kennamti gaafatamaa nanaa kana kennuu irratti anatu waasiidha isinii kennuutti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Hundinuu guutummaan Rabbiin kakatanii nama nagaa ta'uu keenya hin beektanii amanamaa nama gulmii hin hojjenne. Waan dagatamellee nan fudhate nyaanne horii qodaa keenya keessatti gattanii jennaan kunoo finne sinitti deebifne nu hoo nama akkanaa ta'uu hin beektanii attamitti qunnaa hannaaf shakkitanii nu dachirra yaa'uu miti badiidhaanii nu minaan bitachuu jenne biyyaa kaane haadhaaf abbaa qabnaa nama dadhabanii abbaan kan keenya immoo kan ijaan jaamanii. Kana jennee dhufne malee nuni taane warra waa turraa jira beekamanii jechuun deebisanii waan jirri gaafate kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Jarrammas hin himne lammeessaa gaafate yoommoo argame hoo waa keessan keessatti yoo sobni kan keessan mul'ate ifatti maala ta'uu murteen gaafa kana taate akka seera biyyaa abbaa keessaniitti. Jennaan jettee jirri biyya kan keenyatti seera abbaa keenyaa kan Yaaqub keessatti namni waa hannaan harkatti argamte garbicha ta'e hafasa biratti keenyatti akkana namtichaan waa hate akkanuma seerri nama waa zollomte kun seera Yaaquubi jennaan jedhattifte kan Yuusufiin fufee Aliisaa hundatti. Gaalli hunda jira walitti qabame fe'inni kan hundaa irraa buufame fattashaan jirarraa dura jalqabame akka hiilaa ta'uun irratti barame jennaan hundi jira soba jedhee falme akka hin mo'anneef akkana godhame kan jira kurnanii eegii ilaalame eegii hunda keessaa laalamee dhabame. Kan Biniyaamiin booda hundaa ilaalame qodaan mootii kansaa keessatti argame baasanii kunooti qodaan barbaadame kanaaf Rabbi Qur'aana isaa keessatti hime Yuusufiin biraa beekumsi kenname akka obboleessi isaa biratti hambifame jennaan qalbiin Yuusuf inni dhamaafame akka ragga'uufiif beekumsi kenname utuu sirri Yaaquub ta'uu dhabame. Isa biyya Misraa utuu taasifame silaa hin argatu obboleen cinqameef Rabbuma tolcheefi qudraan kan isaati kan Yuusuf hin fufee Aliisaa hundatti. Rabbi fedhu malee eenyutu beekumsaa argata jettanii khalqii isaa keessa garii sadarkaasaa ol fuudhee guddisaa.
abbaa fedhee waan uume hunda keessa kulli waan beekumsa nama qabu keessa nama qabu jira caalaa beekumsa isaa abbaa fedhee kennee taasisa dureessa rabba akkuma fedhee eenyutu gaafisa gaafachuu danda'a maal harkasaa keessa kaan hundaa ol godhee imaaniin badhaasa kaan ilmi bal'isee kennaa fi tolasaa kaan addunyaa kennee wajjiniin dhamaasa bakka baasuun beeku of duraa tottorsaa cimaa kanuwaasi obbosoo taasisaa bareedaa ka warqii dhoqqee taasisa gaafa gallii keenyaan galegaa qoriinsa isumarra oola xinnaatee guddatee kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. bara kana booda eegirifatanii Biniyaamiin ajiin isaa odeessanii ijoollee irraa hilattu beekamtuu jedhanii duraan obboleessi Yuusuf kan jedhanii hattuu ture gazii beekamaadha inni akkasinni kunis kunoo argitanii Yuusufin hattuudha womti jedhaniin isatu yenna jiru jara wajjiniin taabota kaakayyuu kan gara haadhaanii itti waaqeffatu mana keeyyatanii isa jalaa fuudhee caccabsee gatenni irratti jibbaadhaaf gabbaruu isaanii kanaaf obbolowwan hattuu taasisanii hin beekanuu Yuusuf ardiirra jiraate kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. kanaaf jecha kana Yuusufitti manii kanaan Yuusufi jarri hin baranne Yuusufis cal jedhee womaatti hin ibsine of keessa deeffatee womaatti hin mul'ifne keessatti dubbatee hin jedhe jiraani jara lamman irraa isin hin caaltanii ofii ajattanii jara jeessitanii rabbiin beeka womaa isin wassaftanii dalalattee womaan jirre khallaqtanii isasin dubbattaan hin beeka rahmaani jedhee dhoksee keessaan dubbatate inni garaa bal'ina isaa akka jirrinnaane itti faashaqaa kabaje akkaane afuwis keessaan jedha waliin seenani dhibee itti machuu jettee isa waamtee kan Yuusufin fufee aaliisaa hundatti. wama jedhu jedhee hundeegi raawwatee boodana dhibee fi itti machuu jette yaa ayyuhal aziiz jettee isa waamtee mucaa kana fidaa sintu nu kadhatee mucaan abbaa jaarsaa guddaa kan butute qaba ture gasii wajjiniin dubbatee mukuu isa baasaa bara al tokkitti gad ba'ee hin beekuu nutu adii baatee harkaa fuune malee gatii fidaa jettee hamma moogii dubbiin akkana itaate iddoo sanam tokko nu keessaa fuudhiiti janu jabeessi ija keenya laaftee balaan jabaan ammaan kunoo nu mudatee hadraa nu gaddiisi tola siif taate sirraan malti silaa wanti khayrii taate kan Yuusuf hin fufee aaliisaa hundatti. jennaan mootiin rabbitti maganfadhe tokko badii humnaan isa nagaa hide kan haqarran jirre ani immoo maal fedhe kan hojjedhu jettu haqarraa badhaadhe seerri alamarraa waan akkanaat jedhe kan dubbatun jiru ani immoo maal fedhe jettu maaloo anoo isinan gaafadhe nama harkatti qunnaan argame naan jedhe isintu murteesse ani immoo maal jedhe kenne isiniin jedhu kan biraan bifadhe anis gaafa sanaa zulmii hojjetadhe hojii kanaa irraa rabbitti maganfadhe jennaan yaanni jira harkaa faffacaate kan Yuusufin fufee aaliisaa hundatti. achi mooticharraa garaa muratanii qulqullaanii waliin mari'oo jalqabanii jedhee hin gaafate jedhama maqaanii roobeel ilma Yaaqub jechuudhaan waamanii yaa jedhana jedhee hin irraanfattanii beekaa hin jirtanuu isa hadii seentanii mucaa kan koo kanaa akkanaa fiddanii anaan gahuu irratti ahdinaa seentanii yoosin marsan malee balaan kan hin seene kan deebisuun isaa dhuman danda'amne
yookaan hundi keessan wajjiniin numtanii akkan zina malee Yuusuf taasiftanii jennaan kakannee fi kunoo isin diigdanii fuula itti ba'uu hin argadhu ani anatiin tachoo yoo maaluu jettanii yookaan abbaa korraa naa dhufuu eeyyamni yookaan mootiin mucaa naa deebisanii yookaan duuti dhufnaan du'u malee ani asumarran ta'a murteeffate inni hundarra caalaani murteen kan isaati kan Yuusuf hin hubee haali isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin hubee haali isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusuf hin hubee haali isaa hundatti ahii jedhee kurtii kutee hafee asumarraa garaa babbaatti deebi'aa har'arraa biyyatti lagaltan naqaa babbaa biraa jedhaa yaa abbabbaa Biniyaamiin nu duraa hattuu ta'e jechuun qabamee nu bira jedhaa itti himaa wama argamerraa waan zaahira kanaa mul'ataa jirurraa ijji hin argaartii yenna sana baraa waan itti himamnaan nagahaa jirturraa qodaa isaa keessaa qunnaan kaamee jira kan zigiyaarraa ta'e argame zaahiraa kana qofa beeknaa mul'ataa ifarraa waan nurraa fagaatee jiru barbaacharraa eeyyama hin qabnu rabbichuma biraa waan nukate beekuun isa qofaaf jira isa namaa hira ilmi hamma taatee kan Yuusuf hin fufee haali isaa hundatti jedhaa jennaa hadii gallusi biratti mucaan kun waataa hin beeknu dhumatti waatuus qabamuus otuma beekneeti tura fuuneen deemnu adii galuu miti hammammoo hin sobaan kan jettu yoo taate nama misra ture ollaa mootichaatti dubbii kana sobneef dhugaa ta'e isaati gaafadhu hakka kee yookaan naggaaduti minaan bitatanii galanii asitti jira gaaffuu barii yoo haqqaquu jette jiratti nu wajjiin bitatte as galte mi akkam dubbiin kun jedhii gaafadhuuti ammasitti himuu waan nukataa miti misra guutuu keessaa dubbiin odeeffamte biyyuun dhagahee ifaadha mul'ate dhugaa dubbataarraa waa sobneetii miti kan Yuusufiin fufee haali isaa hundatti jennaan achiin abbaan itti dallananii kanas hintu tolchee malee hin sobdanii dhala laphee keessaa natti odeessaa hartanii akkasin jettanuu mitillee dubbiinii obsuma gaariidha booda eegii jedhanii nama waatuudha yaaduu miti inni dubbii kana isin lafaa tolchitanii jazaan hamtuu dhuma booda inni kan Yuusufii jettee kana hin shakkini jennaan isaa jedhee kajeella rabbiin hunduma naafiduu hin danda'a inni Yuusufii Biniyaamiin Roobeelii wajjiniin kanarratti rabbiin beekaadha yaqiini gubaa koo yaaddoo koo dhabe Yuusufiin jaalalli isaanaa guggubde keessaani ogeessan danda'a isarka amriini isaan ajajamtii oomti taateriini qulqullaadhanni waan hiddoo itaate kan Yuusufiin fufee haali isaa hundatti jedhe ijoollee irraa fuulaas deeffatee jedhe dhibee ofii rabbitti himate ahiyaa yaaddoo koo anatti jabaatte Yuusuf arguu dhabuun guddoo ana miite asaa jedhetu boohuu ijjisaa addaatte waa arguu dadhabdee fajajjeechi tafte inni himatu of keessa deeffate yaadduun Yuusuf dikkaa malee sadamaafte jennaan ilmaan isaa isarratti ilaalte gubaasaa laalaasaa guddiftee cinqamte walgeesse abbaadhaan yaa abbabbaa jette rahmatummaadhumaa laphee isaa baatte waahii Yuusuf kana utuu irraanfatte rabbitti kakannee yaadduun kee baay'ate yaadannoo Yuusufiin kunoo dhukkubsatte atinniiftu jismiin kan kee hundi laafte fiichi dadhabdeettaa utuu of rahmatte dhiisaan jettu amma duutee of dhabdutti
kanarra obsuutu gaariidha dhugaatti kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Jecha ijoollee dhiisee irraas deebi'ee yaa Rabbi dhibee koo hunda waan ta'e situ anaa beekaa keessi koo boba'ee. Akka namni dhibee kan koonaa dhagahee gubaa koo yaaddoo koo hunda waan ta'e Rabbi kootti maddee ani sarka kaa'ee isatu naa beekaa dhibee koo waan ta'e anuu sinitti maan jiru wama ta'e. Nama kan biraattis kana ta'e jedhee himaan jiru jedhee itti ka'e innanni beekan koo himaaru yoo ta'e gara Rabbichaatti isin maaltu ga'e nan beeka Rabbii koo waan rakkina ta'e keessaa na baasee godha kan milkaa'e Yuusufiin sicha argee iji koo jata'e hundi keenya sichi sujuuda isaa bu'e. Jechuun waan hin oolle dirqama ta'ee darbeera Rabbichaa biraa wama bu'e manaafni hin arge yoom darbaa ta'ee sichi hundi keenya yenna isaa bu'e tafsiiratu mul'ata ifatti kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Dubbiin kun ta'uu Rabbi na barsiisee jiraa hin argitu haala isinitti ibse. Waan sin hin beekini anatti mul'isee jiraa hin beektanuu kana sin rakkisee hammanaa qoccoluu hundi kan kee dhiisi deemaa na barbaadaa jedhee itti ibsee obbolowwan isaa kan mootiin hambise Biniyaaminiif Roobeel kan rakkoon liqimsee Misratti sanbiifnaan du'a ofitti murteessee jedhee ijoollee hundaa barbaachatti kaase. Rabbitti mul'ifnaan nan argaa kutatee kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Yaa ilmaan koo deemaa dubbii yaafadhaa Yuusuf jiraachuunsaa naammoo ifaadha obbolaasaa lamman wajjinii nan fedhaa. Garaa hin murinaa rahmanni Rabbiidha dhibboo xiqqoo miti guddicha bal'aadha eenyunuu rahmata Rabbirra fedhaadha. Rahmata isaatu bal'aa diriiraadha kanaaf yaa ilmaan koo isumarraan fedha garaa hin murinaa yoo attan badhaadha ta'us rahmata isaa hundi kajeelaadha yoo kaafira ta'e malee jirra jaadha jerri rahmata isaa irraa fagaataadha booda cinqii namni lamu hoffolaadha kanaaf rahmata isaa nu kajeelaadha cinqiin koonaaf laafaa jedhee murteeffadha. Rabbirraan fedha waan khayri itaate kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Gantanaa kunoo Qur'aana keessatti hin argitu muumin ammoo muumintitti akkatti deebi'an jirri obbolooti. Yeroo sadaffaa gara Yuusufitti dhufanii ta'anii fuulduruma isaatti ta'anii himatan waan jira rakkiftee Biniyaaminiin akka jira deebisutti himatanii booda jedhanii yaa mootii yaa ayyuhal aziiz nu rakkanneesitti deebine sadeessaa tokko kan mucaati lammaffaa beelatu ahlii keenya miite kanaaf meeshaa xiqqoo kan gabaan jibbite. Namni biraan fuudhuu meeshaa kana taate dhokkattee moofoftee fokkiftee ajattee isuma fudhadhu adaraa yaa mooti minaannuu safarii sadaqaa siif taati meeshaa keenya kana waa itti makatte jedhee faybiin isaa akkana mul'ate garaa nu bal'adhu keessaan nu rahmate Rabbi mindaa nama waa tola hojjete. diriirse kenna akhiraatti kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Alhamdulillahi faaruun kan Rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalli isaa hundatti. Jecha jira kana eegii dhagahatee Yuusuf yaa jirana jedhee waa gaafate hamma beektaa hundi kan kee waan hojjette Yuusufiif obboleessaa kan gara haadhaatti yennaa sin wallaalaa nafsiyyaan sin moote waan sin hojjechiifte hin beektuu dhugaatti jennaan hundi jira walitti deebite
waliin jettee uumaa dinqiin nu mudate jedha hundi jira guddoo ajjabamte deddeebite hundi walitti haasofte isa ta'uun beektu kanaaf tasa taate hin gaafanna jecha walumaan mari'atte tari'ati Yuusufii jettee isa gaafatte an Yuusufumaa jedheetti mul'ate kun obboleessa koo kan gara haadhaati isa simmiitanii jibbaa akka kootti dubbii jabeeffate jedhee akkanatti hundi haa yaadattuuf hojii hojjetamte kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti an Yuusufii baraa isa gaafasanii waan itti hojjettan isatti hojjettanii isuma beeriitti isa darbattanii kun obboleessa koo isa jettaniini yaa gurbatti Raahil jechuudhaan waamtanii rukuttanii akkaan isa cinqitanii isa bana hisdiin kan ariiguutanii amma immoo rabbichi kan qabu ihsaanii kunoo nutti arjoomee qananii nuu kenne aqiidaa kan keenya isa gaayaqeeni nuu kenne nu tolche kunoon argitanii balaa keessan hundaa irratti sabrii goone abbaa keenyaan bullee jala cucummaane jaalala isaa guddaa sana sossodaanne isanni nuu jedhe of cinquu argine isa biratti hafnaan dubbiin kana taate kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti isanni nuu jedhe cinqamuuf obsine hamma har'aa turre kunoon argitanii rabbi immoo nama isaa sodaata amane obse itti dhume milkeessaadha inni haddas mindaa jira warra isaan bulanii nama sodaa isaa badii baqatanii karaa hifdiif hiqdii irraa fagaatanii karaa toltuu taatee duukaasaa fiiganii iyyaafataa godaanaasii qabatanii godaanaasii jechuu beekiyaa insaanii karaa nabiyyoonni irraa deemanii karaa jarri irraa deeman deemtanii fagaatu dhiyaatu warra qabatanii ciiftanuu teessanuu irruma turtanii eegii umriin numee achitti duutanii jannata seentanii jedhe aakhiraatti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti Yuusuf kana jennaan jarri obboloonii yaa Yuusuf hisdiidhaaf hiqdiidha qasamne kunoo aakhira keessa hundi nu xiqqaanne xiqqeenya mul'ataa rabbitti kakanne ataka qabattee nu sobaan dubbanne sadarkaa kee hundaa keenyarra rabbiini ol fuudhee si godhee muumina yaqiini nu kana fokkifne nama jaataane jennaan nuti keesse nu wade kan banne kunoo si duratti kan fokkifne taane soba sobne hundi wajjiniin qabamne biyya lamanitti kan xiqqaannu taane kan duniyaa haddumaa sitti fokkifne kan biyya akhiraa akkana salphanne nu dhiifama godhii yaa Yuusuf siin jenne rabboo si milkeesse waharii si kenne nummoo si gattaane hadda duniyaa irratti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti duniyaa irratti hamma yoo anaan xiqqaanne nurraa akka ka'uu adraasi kadhanne yoo ati nuun dhiifne nu hariin salphanne fokkifne ibiddaa kan gallu itaane yoo ati nuun dhiifin nunnisu rahmaani waan garbooliin kan koo walitti godhani dhiibbaa adda addaa jechuun wal miidhanii jireenya duniyaa irratti waan wallaalessanii aninnisu jedhee himeera rabbiini jedhan fuuldura isaa irra dhaabbatanii boohanii waywaataa akkaan kadhatanii silaa Yuusuf garaa laafaa naasisanii dhiifama guutuu isaa irra barbaadanii Yuusuf itti ifnaan hundi ashakanii hin dhaggeeffatanii jecha isaa waan taate kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi faaruun kan rabbiiti kan Yuusufiin fufee haalii isaa hundatti alhamdulillahi
فارون كالربي فيه كيوسف فوفي آلي ساوندتي